Yooyaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sagalee obbo akkam jirtan nagaan keenya jaalala bakka jirtanitti siraa qabu sagantaa keenya irraatiin oduu jajjabduu fi haaraa qabannee isinii dhufnee jirra hamma dhuba qophii keenyaatti waliin tura kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayif fi sabskraayib gochuun hin dagatinaa isiniin jechaa gara gabaasa qopheeffannetti isin dabarsinaa nu faana turaan afeerraa teenya. kabajamtoota hordoftoota keenya irra deebuun akkam jirtan isiniin jechaa oduu sa'aatanaaf qabannee isin biraan geenya waraanni kaaba Itoophiyaatti marsaa lammaffaa fakkaa haaraatti eegalame itti fufee jira. Maddeen garaagaraa akka gabaasanitti wal waraansi naannawaa daangaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Afaaritti babal'atee jira. Mootummaan Tigraay humnoonni mootummaa federaalaa fi kan naannoo Amaaraa isa waraanaa jiraachuu himata. Kana malees xiyyaara waraanaan lammiilee nagaatu magaalaa Maqaleetti kaleessa haleelame jedhee jira. Mootummaan federaalaa immoo ibsa har'a baaseen humnoonni Tigraay haleellaa isaanii itti fufuu beeksisee jira. Haleellaa humnoota Tigraay kana raayyaan ittisa biyyaa qorataa akka jiru karaa waajjira tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa dubbatee jira. Kun otoo akkanaan jiru Ameerikaan haleellaan xiyyaaraa magaalaa Maqaleetti raawwatamuun akka ishee yaaddeesse ibsitee jirti. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa gabaabaa barreesseen gartuulee wal waraansatti jiran gochawwan lol hammeessan irraa akka of qusatan hubachiisee jira. Fuula isaanii gara marii nageenyaatti akka deebisanis imbaasichi dhaamsa dabarsee jira. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF gama isaatiin haleellaan xiyyaaraa magaalaa Maqaleetti raawwatame balaaleffatee jira. Mootummaan Tigraay haleellaa xiyyaaraa magaalaa Maqaleetti raawwatameen oolmaa daa'immaniitu rukutame jechuun isaa ni yaadatama. Bal'ina oduu tanaa sagalee guyyoo waariyootii waliin turtii gaarii. Waraanni karaa kaabar dhalleetti fufee oole. TPLF naannoo Amaaraa cabsite seenuun magaala qobboofa qabachuusii mootummaan Itoophiyaa ibsanbat galgal baasee mirkaneessuun isa yaadatama. Gareen shororkeessaa TPLF dambalii uummata fayyadamoo weerarchi manarra banditti fuftee jirtu kajedhe bulchiisi Abiy Ahmad. Dhumaatii lammiilee nagaa hambisuuf magaala qobboo gad lakkise bajechuun karaa tajaajila koominikeeshinii mootummaatiin uummata dhageessise. TPLF garuu haleella jajjabdu guyyoota sadiif godha jiruun loltu fascista Abiy Ahmad dufite dhugbojuun dheedota guguddoo Fokis, Zobel, Mandafara, Robi, Shiyoch Maariyaamiif Tukulooch farka qab jechuusii miidiyaa naannicha Tigraayitii duwaabeeffaan gabaasota kalees galgal irra jalqabuun aktiivistoota mootummaatiin miidiyaa hawaasarra maxxanfama jiraniin TPLF magaala qobboo keessa dhiibamte baafamu faatu odeeffama. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gamisii magaala waldiyaa qabachuuf kiiloomeetira 7 naafaaf jechuusi Aljaziiraan gabaasa. Haa taatuuti immoo Oromiyaa miidiyaa neetwoork dhuunfaan TPLF dhiibamte qobboo keessa baafamu yookaan waldiyaa dhiyaachuusi ilaalchisuun agoduun qindooftu waan qulqulleeffatu tokkollee qaba. Taatus gabaas miidiyaa war Jarman Dooch Veeleen kalees qabate gadiin baheen barattooti yuunivarsiitii waldiyaa Moona yuunivarsiiticha gad lakkisuuf baqachuu irratti argama. Lola wayyaanee PP kanarra daa'imman umrii waraanaaf hin dhaqqabin dabalate ijoolleen xixiqqoof jaarroleen paantii TPLF irra qawwee hidhatanii duula jiraachuu ragaalee mul'isa. Mootummaan Itoophiyaa TPLF seera waraan idil addunyaa cabsuun daa'imman duulchisuu jirti jechuun addunyaa walwaala. Ameerikaa, gamta Awurooppaa, Yuunaayitid Neeshiniif gamtaan Afrikaa faalleen arma irratti akka qardabartu waan tokkollee cuqinjeen. Loltoota Abiy Ahmad dhunqees miidiyaatiin dhiibamte waraana seentu kumaatama obbaafne jira. Lafa jala qabamte deebisuuf yaali godhuun Abiy laf baay'ee dhaba jiraachuu Tiwiitar gubbaa akka barreesse dubbi himaa wayyaanee Tigraay Geetaachoo Raddaa kaasa'e. Jaal sararee isatti ma Abiy rakkotan keessa bahuu danda'a jechuun waajjiru irratti argaa. Waraa waggoota lamaaf deema jira kanaan deddeebi'ee wayyaanee mo'achuu kan dubbatu Abiy Ahmad haadha warri isa giiftii ture Zinnaash Taayyaachoo qabachuun biyyaaf Afrikaa Aljeeriyaa daawwachuun jira jedhe. Biyyoo fi waraanaan gaagaamuu jirti. Sani saati tana daawwiif bahuu maaliif barbaachifteen gaaf jalqabataa xiinxaltooti siyaasa gaaf Afrikaa hadhimmi Itoophiyaatti dhiyeennaan hordofan dureen bilisiginnaa kun Abiy Ahmad meeshaa waraana kadhachuuf Abdulmahajir Teboobee Aljeeritti malee jira. Gareen federaala risa samirra ibidda
darcaas qabiyyoota arabarra kadhaan guurratti kan loltoota cala dhaabbatii PLF garuu loltoota lafootii waraan Itoophiyaa kan kasaarsu siin dubbatama. Viidiyoowwan deeggartootaaf miidiyaaleen PLF maxxansa jiranii waraanni Itoophiyaa kalaaqomsaan dhuugtaan mallee boojamu irratti argaa. Risaan Abiy Ahmad Qayyilma Mardaasaa Bobbaas jedhan maqalee darate ibiddi dhuugar caasuun Tigraay keessa namoota raachiisu isa gabaasne turre. Biyyatti kaab Afrikaatuun Aljeeriyaan Afrikarra Gibsi taansite meeshaalee waraanaatiin lammeessu irratti argamte. Ilmi Ali Dheeraa Abiy Ahmad illeen qawwee naaf bita jechuuf achitti malee jee. Kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru tibbana jabaateetti fuun himame. Lola bakka garagaraatti gaggeeffamaa jiruun injifannoo jabaa argataa jiraachuu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu gala aanaalee godina Shawaa Lixaa salaalee iddoowwan garagaraatti lola gaggeeffameen loltoota mootummaa hedduu dhabamsiisuu fi meeshaalee waraanaa boojii ibseera. Waraana mootummaa aanaa Bargaa kaampii karkarreessaa irraa ka'uun paatroolii lamaan gara Incinneetti imalaa tureetti tarkaanfii fudhachuu kan ibse WBO'n zoonii giddu galeessa loltoota 15 ajjeesuun meeshaalee waraanaa hedduu boojii ibseera. Aanaalee sulultaa darraa fi ejersa lafoottis tarkaanfii wal fakkaatu fudhachuu ibse. Zoonii lixaatti humni waraana bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa keessa socho'uun gameessaatiin aanaalee Haroo Limmoo fi Limmoo Galiilaa dabalatee iddoowwan garagaraatti tarkaanfii jabaa waraana mootummaa irratti fudhachuun ibsameera. Aanaalee Hiramanitti mooraa waraana mootummaa haleeluu hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi magaalota to'achuu dabalatee injifannoowwan gurguddoo argachuus ibseera. Zoonii kibbaatti Gujii Bahaa keessa kan socho'u Cibraan Soddon Booroo gameessaatiin tibban irra deddeebiin waraana mootummaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhataa jiraachuu konkolaattota waraanaa barbadeessuu fi loltoota sirna aangoo irra jiru tiksan haleeluu dabalatee kasaaraa waraana jabaa humna mootummaa irraan gahaa jiraachuu ibseen. Lolaa gayya 26 iddoo garagaraatti gaggeeffameen konkolaataa 14 dishqaa fi KM dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu boojuu kan ibse Cibraan Soddon Booroo lola kanaan loltoonni mootummaa hedduun dhumuu ibseera. Mootummaan gameessaatiin waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisaa jiraachuu ibsaa turuun ni yaadatama. Salaalee aanaa Dagam ganda yaayyaa Haroo keessatti waraanni mootummaa dargaggoota lafaa dhufii lama sababa tokko malee yoo ajjeesu sadi immoo madeessuu maatiin dargaggoota himanii jiru. Aanaa Dagam ganda yaayyaa Harootti waraanni mootummaa gochaa gara jabinaa kan akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 14 bara 2014 raawwate. Waraanni biltigina dargaggoota ganda kanaa shannisi waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan maatii biraa funaanee deemuudhaan rasaasatti dhukaasee laga Mogoritti naqee jedhu maatiin shanan isaanii keessaan Ijaaraa Mokonanii fi Fiqaadaa Tolosaa ajjeefamuu maatiin himan. Dargaggoonni sadan hafan miidhama hamaaf saaxilamanii amma waldaansarra jiru. Ijoollee lamaan ajjeefaman keessaa Reeffii Fiqaadaa Tolosaa qofti akka argame himu warri isaa. Ijaaraa Mokonnon guyyoota lamaaf reeffa isaa barbaadanii kan jibbaatan ta'uu maatiin himanii jiru. Godina kanatti irra deddeebiin dargaggoonni fi maatiin isaanii hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhamuun ajjeefamaa jiru. Sababa tokko malee waraanaan saamamaa qe'een irratti gubachaa jira. Maatiin kumaatamaan malee achiin dararamaa jiru. Daldaltoonni jimaa Addis Istaandarditti dubbatan kan waldaa daldala jimaa biiftuu bahaa jedhamu jalatti waggaa 2 dura gurmaan akka jedhanitti shiraan gabaa jimaa keessaa dhiibamanii jiru. Warri shiraan nu baasaa jiru kun immoo daldaltoota seeraan alaa fi namoota mootummaan ofiisaa gabaa keessa naqatee jedhu. Maddi eenyummaa isaa himachuu hin feene tokko akka jedhetti qonnaan bultoonni fi daldaltoonni waldaa biiftuu bahaa Oromiyaa gabaa keessaa akka baafamaa jiran daldaltoota seeraan alaa fi dhiibbaa namoota caasaa mootummaa keessa jiraniin deeggaramuudhaan jalqabumarraayyuu qonnaan bulaan gabaa jimaa kanarraa fayyadamaa hin turre amma immoo qonnaan bulaan gurmaa'ee gabaa kanatti seenes qormaatatti seenee jira jedhan. Daldaltoonni seeraan alaa gabaa kana dhuunfachuudhaan jimaa kiiloogiraama tokko duraan $10 ture $5tti gad deebisanii jiru. Ofii isaanii immoo ala baasanii $20 fi 30tti gurguratu. Gaafa mootummaaf gabaasan immoo $5tti gurgurree jedhanii gabaafatu. Jidduu kanatti kan kasaaraa jiru qonnaan bulaadhaa jedhan. Waldaan daldala jimaa biiftuu bahaa Oromiyaa erga hundaa'ee waggoota 2 qonnaan bultoota dabalatee miseensota daldaltoota jimaa 500 fi kaapitaala birrii $200 fi $40 hundaa'e amma garuu gabaa keessaa dhiibamaa jira. Namni Kabbadaa jedhamu kan maqaan isaa sodaa nageenyaaf jijjiirame jimaan utubaa jireenyaa qonnaan bultoota miiliyoonota Harargeeti. Garuu qonnaan bulaan gatii dabtasaa takka argatee hin beeku jedha. Asiin duras jeneraalotatu nagadachaa ture jedha. Gaaf sanas gaafii wal fakkaataa kaasaa turre. Jijjiiramni dhufunaan mootummaan naannoo Oromiyaa qonnaan bulaan gabaa jimaa kanarraa akka fayyadamu haala mijeessee ture. Waldaan keenyas bu'uura kanaan hundaa'e. Waldaan kun waldaa ulaagaa hunda guutee heeyyama argateedha. Yerootti jimaa gara Somaaliyaa erguuf carraaqaa turretti geejjibnis bakkatti deebi'ee weerarri COVID-19 tasgabbaa'ee ture. Garuu daldaltoonni surraa jedhaman dhiibbaa uumuu eegalan. Gareen kun daldala jimaa
jimaa Sumaaleelaan waggootaaf warra dhuunfate. Gabaa Sumaaliyaa seennee qonnaan bulaa keenyaafis hiree banna abdii jedhu qabna ture. Sumaaliyaa deemnee pireezidaant Abdullaahi Farmaajoo waliinis dubbannee turre. Gara Sumaaliyaa jimaa ergachuufis waliigallee turre. Maamilas argannee turre. Maamilli keenya marsaa duraatiin $400,000 akkaawuntii keenyatti erga nuu galchee booda bulchiinsa Sumaaliyaa ammaarraa heeyyama argachuu hin dandeenye. Daldaltoonni surraa jedhaman dhufanii nu jeeqan. Mootummaan Sumaaliyaa ammaa gaafa dubbifnu daldaltoota Sumaaliilaan surraa jedhaman qofaaf jimaan heeyyamamanuu jedhanii jedha namni kun. Warri kun jimaa kiiloogiraama tokko tuqaalama $15tti gurguru. Mootummaaf kan gabaasan $5. Kun mootummaas ni miidha. Miseensi biiftuu baha Oromiyaa kun akka jedhetti mootummaan jimaa kiiloogiraama tokko $10tti yeroo ol kaasetti jimaan karaa seeraan alaatiin Jibuutii fi Sumaaliyaatti akka daddabarfamu gochaa jiru jarri kun. Deebi'ee immoo $5 akka bitamu godhu. Nu carraa biraa waan hin qabneef warruma surraa kanatti gurgurra. Marsaa lammaffaa gatiin jimaa alatti erginee gaafa nuuf deebi'u kana booda jimaa karaa kaampaanii mootummaa biiftuu addunyaa qofaan yoo ta'e malee isinirraa hin binnu nuun jedhan. Biiftuun addunyaa immoo kaampaanii mootummaati. Waldaa misooma Oromiyaa jala kaampaanii jirudha. Gabaa Puuntlaandis yaallee turre. Battaluma nuyi gabaa Puuntlaand seenne mootummaan naannoo Oromiyaa daldalaa armaan dura gabaa jimaa keessa hin turre heeyyama ekspoortii kennee seensisee gatii jimaa gadi buuse. Jimaan amma gatii oomishaatii gadiin gurgurama. Kanaaf mootummaan harkasaa gabaa jimaa keessaa akka baafatuu fi warra daldala koontiroobaandii jimaa irratti hirmaatu akka seeratti dhiyeessu gaafannaa jedhu qonnaan bultoonni fi daldaltoonni jimaa baha Oromiyaa kunneen. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ji'oota dura gabaa jimaa daldaltoota seeraan alaan dhuunfatame fooyyessuuf akka hojjetan gaazexaa Kaapitaal jedhamutti himanii turan. Daldaltoota koontiroobaandiis ni dhaabne jedhanii turan. Gabaa fi oomisha jimaa ammayyeessuuf illee giddugaloota gabaa jimaa hundeessaa jiraachuu himanii turan. Haa ta'u malee hojiin daldala seeraan alaa jimaa caasaa mootummaa obbo Shimallis Abdiisaa fa'iin hoogganamuun dhuunfatamee jiraachuu qondaaltonni bilisiginnaa Oromiyaa mataan isaanii osoo nafin ragaa bahaa turanii jiru.